السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردفتوتا في كبجمتوتا مدينة جينيا نجار ربي تي في رحمن سالسين راجر سنين جاتي مري أداتكو قبنا مرين كونس أس كيرون تكون وجين جرا كيرون ولو أنا دوي راتكو أسرتي روميا مال الرجرتي سجل الرابي كينيا مال الرجرا في أورومون كان جيفما كان تمما كان هداتي كما تمان غورما هر فنجلا كافني جداني فنجل سان كاسان جيجي برتي فنجلا أدا كاسانيراني أورومياتي مغالا تكو تكو ديمون فنفنيشين وفي بهيسي أكسما غوراميرا بيكا كان نموهي كان الرتي ورتي غراي جاء كان كيسا filannoo ni gaddeemsifnaa isa jedhu dhaadannoo dhageessisaa jiranii hiriira waraanaa bahaa jiranii akkuma kaleessaa dheengaddaa agartanitti kana wal qabatee waa'ee biyya keenyaa kanarratti nuti sammuu akka addaatti akka kutaa wallootti oromiyaa keessaa rakkoo nurra jiru keessaa tokko rakkoo ummata jilbiifachiisuu ummata shiftaa jedhanii kaan mukatti baqachiisanii qotee bulaa qeerroowwan meeshaa irraa hiikuudhaan kaan sodaachisuudhaan kaan bosona seenanii maqaa gurguddootti baasanii shaneedha adda bilisummaa oromootu waraana tas jira jedhanii waraana bobbaasuu maatii isaanii doorsisuu egaa wanni lakkaa'amee dhumu hin jiru kana keessaa inni tokko ummata walloodha meeshaa hiikkachiisanii ummata laafaa ummata boo ummata gaafa irratti bobbahame boo akka inni ta'u ummata gaafa ummanni hidhattoonni akkuma warra Tigraay sodaate sodaan warra Tigraay har'a qabu inni guddaan yookiin isaanis akkuma ummata kaanii jijjiirama barbaadu taha jijjiirama jedhamee kaleessa namuutti gammadisan garuu yoo har'atti PLF yookiin waraanni hiwaat isaan jaarratan isaan irraa maqee tarii milishoonni amaaraa kun akkam godhan tahinna naannoo amaaraa keessatti beekamaadha milishiyaadhaan biyyichi kan buluu jiru namoonni kaleessa dhaaddataa mootummaa kana ni jigsinaa warra saba kanaa taatan biyya keenya keessaa ijatti Gondorii fi Gojjam keessaa amma nurraa bahaa jedhanii ummata dura labsaa turan amma mootummaa ta'anii mootummaa maddii ta'anii ammallee dhaadaa jiranii milishoonni kuni nu biras yoo dhufan akkuma Tigraay dhaadassan nu biras yoo dhufan ilillii yookiin daraaraa nurratti roobsuuf hin jiranii yoo nu dadhaban maleedha kanaan wal qabatee wallorratti xiyyeeffatamee meeshaa hiikkachiisuun ummata irratti doorsisanii kaan hanga biyyaa baasuu bira mana irratti diiganii waan meeqa godhuun tun maaliif barbaachifte isa jedhu nuti ka oromiyaa sanii wal qabannee akkuma warri oromiyaadhaa fincile gabrummaa jilbiiffannu jedhee fincile akkuma warri Tigraay jaalattanis jibbitanis filannoo mataa keenyaa ummata keenyaan deebsifannee badiinsa milishoonni biyya adda addaa irraa nutti qophaa'an hamma Eertiraadhaa nutti qophaa'an mootummaadhaan walii galanii ofirraa qolatuuf jirra akkuma jedhan nuti oromoonis qabsoo keenya afaan nagahaadha hamma irratti beekamneen karaa cufuu geejjiba cufuu ummata daldala dhaabuu mana ofii taa'uu kunneen diddaa ummataa jedhama yookiin akka araboonni jettu al-isyaanul madanii jedhan diddaa gabrummaa yookiin diddaa mootummaadha ummati diddaa ifa gashuu jechuudha mootummaadhaan ajajamuu didu kana jechuun dhiibbaan irra gahe kana hanga hiikamu hanga durataa'onni keenya yookiin qondaaltonni oromoodha hidhaa bahan isaanis gaafa bahan qabsoo isaan tutte fufa oromoon akka isaan bahan bichaaf miti kan qabsaa'u oromoon akka isaan hidhaa bahanii miti durumaanuhu waa'ee lamaan nu miidhan amantaa keenya yeroo waa'ee amantaa keenya akkatti guddisnu haasofne dhaqanii masgida gubanii waa'ee masgida akka haasofnu waa'ee saba keenyaa yeroo haasofne waa'ee sabaasan fuudhanii namoota keessaa dubbatan hidhanii yaadi keenya inni guddaan akka sabni keenya akka namootumtu sun hidhaanu hiikaman gaafa namoonni sun hiikaman akka mootummaa galateeffannu akka baaga isaan hidhaanu hiikamanii rakkoon takkan jiru ka jennu santu nurraa barbaadama hanga har'a amma hoo maaltu barbaadama oromoon hanga yoon kana jedha isa jedhu irratti kana baay'inaan kan itti haasofnu taha asirratti garuu akka kutaa wallootti yoo kutaa walloo irratti walloo miidiyaan qabu walloo nama isaa dubbatuun qabu walloo biyya oggoramee jiru akka biyyaa gadi bahee hiriira takkallee bahuu hin danda'u waa tokko godhaan danda'u maaltu deemaa jira walloo irratti maaltu deemaa jira aanaa baatii irratti maaltu deemaa jira ana dawwee harawaatii fi harxummaa akkuma kana ana lan adda
akka jilee dhumuugaa maaltu dawaa caffaa maaltu deemaa jira isa jedhu keessumaa keessaa kallattiidhaan dawee harawaa akkam maal ummata maal godhaa jiru maqaa shiftaa shanee jedhu kana maal akka godhaa jiru waan tokko tokko haasoo kana as keessaa baatii darbe kana keessa meeshaan baay'inaan hiikamee ture ummatarra meeshaa san tooftaa isaan ummata bal'aarraa hiikanii namoota barbaadanii akka hin deebifne namoota adda addaatii deebisanii qawwee san kan akkamitti akka fuudhan kana waliin haasoo kana mee qawween baatii darbe kana keessa hasan baatii darbe kana keessa qawwee tooftaa kamiin ummatarraa hiikan qawwee hanga kam qabaniiti hanga tam ammoo ummata kaanii kennanii hangamittuu ummata biratti afeera gimmitii keetiin ati nama dhalataa Oromoo Salaamaati waan kana kallattii beektaa firuun kan keetirraa hugaheera kan dhaga'utti natti fakkaata asirratti maal ibsita Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh galatooma asirratti na afeeruu keessanii fi maqaan kiyya Hasan Muhammad naan jedhani Oromoo Salaamaadha biyyi keenya gaasilaa akkuma waliin beeknu biyya keenya irratti tooftaa addaa fayyadaman Oromoo Salaamaa keessaa fi biyya amma dawwee tanarratti tooftaa jabaadhaan fayyadaman tooftaan isaa fayyadaman kuni sila namni tokko diina tokko aggaa falmatu dura dhaabbateeti falmata moohamee hoo aggaa moohamee of duuba deebi'eeti wal mari'ata san godhuudhaaf immoo waan nuti godhuudhaaf sanii nurratti dalagan isaan diina moone nuti diina barbadeessineeti moone gaafa humnaan dhufan barbadeessinee hiichee amaaraatti gashiin ofirraa amma tooftaa nu fayyadan miila nu keessa gadi fageeffatanii tooftaa jabaa nutti fayyadaman ummata nu keessatti qaruudhaan kaabinee adda addaa ijaarratuudhaan nu keessatti fayyadaman achi booda walgahii jedhanii in waammatan walgahii jedhanii qawwee ummata bal'aa waamanii ummata bal'aa kana aggaa waaman warri qawwee kottaa jedhanii waamu warri qawwee seeraan qabdan warri qawwee seeraa kun guutuutti aadaa biyya keenya irrattis gaa dura mootummaan duri akkasitti fayyadamu tooftama dur diimsa fayyadamanii beekte ummanni qawwee qabatee dhufaa qawween walgahii gaa dhufame qawween bakka tokko teessi bakkatti qawween bakka tokko kan taa'u walgahiin bakka tokko kan taa'u achi deebitee qawwee boruu fudhattanii deebihaadha walgahiin hin dhumne hin xumuramne siin jedhan amma ingala ummanni ingala ammas guyyaa lamaffaa sadaffaa akkasumas inumas deebisa walgahii kanatti isaan garuu siyaasaadha qawwee tana akkamitti ummata kana keessaa baafnaadha isaan ejjennoon isaaniidha maali gadiin kaabinee adaal qabanii oliin amaara kan nutti qabanii isaan yaada isaanii qawweentu biyya keenya keessaa baduudha nutiif immoo qawween tuni qawween diina keenyatti ofirraa eegna qawwee jechuun nuti qawwee dhamnaan hirriban qabnu halkanii guyyaa jirumte teenyaahu qawwee wajjin oliin akka agartan kana silaa waa wajjin agarru kana amaariin loltii gadiin adaaltu nu lolaa kan ittiin nu lolan kun immoo meeshaa mootummaati nuti qawwee nuti qabnu kilaash xixinnoota tanumaan ummata keenya gabroomsuu barbaadan jechuudha tanarraa fuudhanii silaa har'a tana qabaatuu dhabnee wamti wallo jedhamtu hin jirtu wamti wallo maqamti wallootu hin jirtu amma akkasitti qawwee tana gaante akkasitti fuudhanii warri didellee numa jira qawwee san qabatee bahu walgahii san irratti warra dide san barbaadanii kaan muka deemanii kaan boorqana bu'anii fuudhan walgahiidha maaliif dhufuu dhabdeedha wani bar xiyyeeffannoon qawweedha malee walgahiin biraa wani jiru hin jiru qawwee tana akkamitti hiiknaadha qawwee tana fuudhanii isa muka jirus mukaa barbaadanii fuudhanii isa qonna jirus qonna ofiirraa fuudhanii isa horii jala bobbeessa horii jalaa barbaadanii fuudhanii akkasitti ejjennoo irra fudhatan amma ji'a tokkoon booda qawwee tana hanga deebisanii hangi hafellee numa hafeera warra qawwee waraqaa hin qabne sawwaan maqaa dhoofnu hin qabnu sun hafee taa'ee jira san akkamitti fuudhan sakatta'anii fuudhan warra san ka eenyu si qorata nama keenya si qorata barra waan si ajaa'ibu keessa ummanni kun kufuun duratti ummanni mootummaan kun sila hanga deemuu qabu boombi gurguddoo ummata keessatti awaalee deemuu jira boombiin awaalee deemu kuni ganaa kan biyya tana barbadeessuuf ta'a yoo ummanni irraa of qorate malee dafee har'a obboleessa kiyya natti qaree qawween namni kun qawwee qabaa hin qabu jedhee mana keessan sakatta'ee qawwee tiyya baasee qawween har'a 1,550 1,660 biteeti kan hin baasu
har'a gaa bulees kiyya dhufeena irraa qolate mootummaan kun hin jigaa dhiiroo laga wajjin jiru kun akkam taana amma kanaafuu kaabinee adda addaa jira kaadiree jira amma irra jireettiidhaan immoo haala poolisiitiin kan qaran tokko jira buchullee jedhanii ummata sani dhihootan amma laaleen namni mucaa san ajjeese buchulleedha hundinuu walumaan beekna ka gaafa lola jiraamu malee poolisoota miti poolisii miti buchullee ajjeese nama keenya buchullee jechuun warra isaan bitatanii warra isaan bitatanii amma kaadiriidha warra poolisii wajjin deemee nama keenya fakkaatee har'a bira geesse oromoo fakkaataa gaasaan bira geesse isaanuma fakkaataa garuu waan ganda keenya keessa jiru takka takkatti quba qabaa nama akkasiisan jechuun har'a namni nu balleessaa jiru kan ammoo kuni dammaqee sadhabarraa silaa har'a walii galee dammaqee dhiiroo amaara kanarra oromoo kiinaa wayya jedhee sila har'a ka'e bakka kanaan hin geeju qawween teenyee si fuudhamtu ummati asirratti ummati akka waliin jaarre akka isaan nama jaarratan isaan amma nama jaarratanii qaban bara lammannan kana keessa seera abbaa gadaa jedhu seera abbaa dhiiraa kan beeknu nuti yeroo lolaa nama jajjaba nama lagni amanu nama lagni jaalatu dura buusanii abalu ati nuun deemi nuun lolsiisi jedhamu abbaa dhiiraa jedhama kan beeku abba gaarri immoo bakka itti araaraman bakka itti namni tokko gawaan tokko nama tokko irraa fudhatuu fedhe firriyoo firarraa lafaa haa ta'u ta'e fudhatuuf dhaqee irra kufee abaluu yaani afaan arabatti waastaa jedhu yookiin waastaa yookiin waan tokko nama tokko irraa argatuuf shafaa jechuudha san beeknanti amma kaadiree wali qabanii abbaa dhiiraa abbaa gadaa abbaan gadaa nu seera abbaa gadaa keessa mana namarra diigaan eessa jira gadaan nagaa kan jedhamu malee gadaan mana diiguudha eessa jira kana kan dhageenya amma isaan bara lamman kana keessa nama jaarrataniira gandaa hanga aanaa hanga godinaatti nama abalutu akkana qaba abalutu akkana godha gaafa waan akkasii jenne akkas godha jedhamu ummanni immoo dammaqina kana dhabee wal jaarratee warra akkanaa kan akkamitti akka ofirraa qolatu isaanis hin eeyyamanii ummatinis hin godhan amma rakkoon sani jechuudha mee gar isa dheengaddaa kanatti gaa dhufnu dheengaddaa akkamitti kan manaa fuudhanii jechuu dhageenya mana sheenaniituma fuudhanii sakatta'anii dingatuma sheenanii magaalaa booraafa kaanis ammoo ganda deemanii fuudhanii jiran ummanni silaa qawween dhukka'u jira rabshaa quba qaba jechuudha akkamitti sakatta'anii manaa fuudhuu dandahanii ammoo warra isa waraqaa qabu kana akkamitti goyyomsanii tooftaa kamiin irraa fuudhanii warra kaanii deebisanii yaani ummata bal'aa irraa fuudhanii akka jettu kana walgahii irratti qawween ebaluun galtuu kana baluun galtuu jedhanii lakkaa'anii hanga qawwee 80 maal lakkaa'u turan kuni hanga kam dhugaadha amma warra isa dhugaadha qawween hedduma fuudhame qawween 8 bichaa miti qawween 100 oli kan fuudhame qawween akkaataatti fuudhan akkaataan amma si himu kanatti walgahiidha gaafa duraa kan waamu walgahii nagaati achirratti qawwee tana hin hambisanii dhaggaa qawwee hunda hambisanii dhaggaa qawwee kana hambifatan isa dhiyan gaddaa kana akkas himutu gaa guutuma guutuutti qawween kana hafe guutuma guutuutti hafee warri immoo gizee gadi hafee ture immoo haala qonnaatiin haala tiksiteetiin warri hafee ture barbaadameeti sunis kan dhufu wanni kana godhaniif maali sodaa ofirraa qaban sodaa qaban sodaan isaan qaban maali hin jilbiifatu ummanni kun hin jilbiifatu ummanni hidhannoo hidhatee guuttatee harkaa qaba amma faan ummanni dammaqee jira karaa lolaatiin ummanni dammaqee jira waan beektee wallaalle ummanni walloodhaa yoo karaa nagahaatiin karaa manguddootiin cabsatan malee lolaan hin cabsatan amma immoo ummatuma sanuu qawwee masan irraa hiikuu barbaadan qawween kun maaliin ka'e warra bosona jiru san baasaadhaan isaan bosona baasaa jedhu amma obboleessa yookiin fira isaati abbaadha yoo ta'e amma gaa sanis haa ta'u warra bosonaa fuudhaa jedhan xayyib nama bosona jiru kana seerri jira seerri insamma akka seeraatti anaafisii obbolaa yoo taane badii itti balleessite ani gaafatamuu qabu atis of bulchita fakkeenyaaf isa kaanillee mee akkuma ambaagananummaa isaaniitti yookiin akkuma isaan ammaan dura dalaguu turanitti sodaachisuu fi haa jennu ummata bal'aa irraa inni guurramuuf ummanni kun aggaa tokko bira dhiiksine tokko irratti kan lolle irraa laamshessuu jechuu guuruudha fuula duraaf ammoo ummata kan aggaa isaan hanga isaan laafan argan hamma isaan jilbeeffatan qawween irraa fuudhamee hamma isaan jilbeeffatan argan maalitti yaadaniire boodaaf waan yaadameeru har'aaf qawwee irraa fuudhanii akkuma waraanni isaanii nu keessa deemu kanamti gaafa qawwicha nurraa fuudhanii raatan nurraa guuranii ummatatti laaf ta'e ganaa jedhan maal gochuu akka danda'an
warra hin cabbixaalleen jedhu sanfaa yoo as nutti ergan ammaan dura dhufanii mokkoranii tumamanii asii deemanii maal walloo irratti maal ta'uun akka sodaatamuu qabu ummanni kana dammaqinaan akka beekuu qabu. Kanaaf isaan warra fira isaanii sodaachisu mana irra diigan mana ari'an haadha mucaa hidhan kan suuqa qabu suuqa banaa dhiisanii gandaan akka hin cufneef jedhan kana hunda dhageenye. Inni itti aanu warra bal'inarraa meeshaa fuudhuun yaaliin isaa maal fakkaata gaa qabdanii ilaaltan akkuma kanatti namummaa waa kanaa waliin qaban walgahii waamanii kanumatti irraa guruu. Kuni walgahii waamanii qawwee bakka tiikuu jechuun uummanni kun akka diina qabuuf beekanii akka lola jiru beekanii uummatatti jilbiifachiisuuf wanni takka wanni biraan jiru. Kana uummannis beekee jira garuu osoma beekuuti uummanni qawwee ofii kennuu jira qawwee ofii kennu jechuun immoo har'a lubbuu gumaa namaa kennu jechuudha qawween takka har'a dugda keenya sarraa yoo hiikkate uroon islaamarraa yoo hiikkate hanga nu hir'utu nutu beeka. Maaliif jennaan nuyi hirriiban qabnu qawwee san malee nuyi tiksiteedha gadiin hin tikfannaa oliinis hin tikfannaa cafaa godaannaa jirumti teenyaa nuyi qawwee malee nuun taatu. San ta'uu baattu jireenyumti keenyaa waan ta'uu miti jechuudha. Kanaafuu uummata kana jilbiifachiisanii miila diinaa jala deebisuudhaaf sinna dur baana sanurra deebisuudhaaf wanni dalagamuu jiru wanni biraadha wanni tokko hin jiru. Kana godhuudhaaf immoo uummanni keenya irratti walii galuu qaba. Ejjennootti gadi fageeffatuu qaba. Maaliif jennaan har'a Oromoon dur gadaadha qaba seera qabna nuyi akkuma wallottu seeru nuyi qabnu abbaa gaara qabna abbaa gadaa qabna manguddoo qabna sheekolee qabna. Sila jarri kuni yoo namni wal lole abbaa gaartu araarsa yoo wal ajjeese gara sheekolee gurguddaatti ol darba seera akkasiitiin jechuu kan deemu nuti. Haala mana walirra diiguutii fi waan wanni deemu kana nuti Oromoon kan beeknu nuti akka biyya keenyaatti guutuu wal kadhannee mana wal ijaaruu beekna malee mana walirra diiguu waan teenyaaf. Tuni egaa amareewwan keenya mariin keenya wanni tuni beektaa uummatarraa maal yaadameeti kana godhu isa jedhu irratti immoo yoo barbaanne wanni yaadamee uummati kun uummata siyaasaadhaan ammaa doorsifamaatii hedduu doorsifamee doorsisi addaas irra gahee as gahee eenyummaa isaa hamma dhabuudha walloon gami guddaan jechuun danda'ama. Baay'inni eenyummaa ofii hanga wallaaluu hanguma tahe afaan ofiitii fi aadaa ofii kan qabatee as eegee eenyummaa ofii beekas eegee fakkeenyaaf walloo kamiseedha wanni san duuba jiru amantimaa fi eenyummaa kaantu hafe malee afaan wallaalee kaanis amantii jijjiiruu bira gahe. Wanni suni ammallee milkaa jedhanii maqaa jijjiiruun ammallee itti fufeera maqaa lafaa jijjiiruun karaa waqaalluu ejjuu maal kanarti. Kanammoo walloo kamiseen Oromoonni walloo kamisee yeroo Oromoon dhaloota qubee kana keessatti humnaan jilbiifachiisuun dadhabamnaan goyyomsa biraa ammaan dura itti xiyyeeffatanii beekne xiyyeeffannaan ammatti ka'ame inni guddaan maal yoo jenne tokko jedhanii nama walirratti bitanii akka ofuma yaadaan wal mormuu bilchaaduu hin taane walirra bobbahuu bira gahanii kanarratti maaltu yaadameeti mee maal Oromoota walloo irratti maal yaadaniiti dhiibanii kaan cunqursanii fakkeenyaaf fincila hedduun kaafne amma walloon maaliif lola qophaan ganaana lolan jedhee duma eeggatu lolaan itti ka'anii lola sanis injifate biyya ofiirraa buqqisuun Oromoo lama gandarraa buqqisuun hin danda'amne ammaan dura amma garuu uummata ofiitiin itti ka'anii fuulduraaf uummata kanatti maal yaadaniiti bilchiginna maal yaadeeti uummata walloo hidhannoo hiikkachiisuu fi itti bobbahuu maqaa duraanuu mootummaan akkanuma lafaa keetti kan namatti ka'u mootummaan biyya kana aadaa inni qabu keessaa dura maqaa shororkeessaa musliimoota yoo barbaade shororkeessota alshabaabii fi alqaayidaa jedhu yoo Oromoota balleessuu barbaadan maqaan beekamaan isaan biratti mi'aawaan kan halkanii guyyaa waamanii quufne onog yookiin amma maqaa addaatiin shanee jedhanii waamatu. Maqaa sanitti baasanii Oromoo kam hidhuudhaaf akka mirga qaban akka isaan ofii kennanitti maaltu yaadameeti Oromoo walloo irratti maaltu yaadameeti isa jedhu mee garaasan hin dabarsaa Oromoo walloo irratti maal yaadaniiti maaltu yaadameeti qawwee hiikuu fi jilbeeffachiisuu hanga mana irratti diiganii sodaachisuu hangana nurraa deemaa hanga jechuudha. Egaa akkuma beekamu
oromoo walloo irratti wanni kana dalaganiif waan takkaa hadigillee hin dalagne dargillee hin dalagne waan kana irratti nuti mana gubaa kotta qawwee hiikara dhuguma qawwee seeraan alaadhaa dhuguma hiikuu turan malee qawwee ummata guutuudhaa kotta hiikaa tana awwal maraadhaan nurra baate manuma kana keessa kaan qotatee nyaataa kaan shiftaa maataa jira kanaafuu tana godhuun isaaniidha akka haarawaatti gabrummaa jalatti deebisu maaliif jenna uummanni qawwee tanaan jiraata tikfatee bulaadha qotatee bulaadha gadiin affaarii jira oliin amaara jira walakkaa tana kan jiraa nuti kanaafuu lafa tana lafuma tana nu saamuudhaaf amma yoo rabbi si agarsiisee raate lafa caffaa suni amaaraa hiramee dhume lafi caffaa sun akka jirutti duru achi tikfanna har'a bakka tikfannu hin qabnu katifatu dhisi kan biyya san jiru waan qotatee bulu kan biyya san keessa jiruuhu lafa investara jedhanii qotee bulaan manaa wajjin buqqisaniiti gurguratu jiran jechuun uummata amaaraatti kana godhuudhaaf immoo uummanni keenya qawwee tanaanii jiraatu jira jechuudha san fixanii gadi nuti deemuuf deeman gadiin amma adaal ol nu sorditi amma fakkeenyaaf haroo yoo laalte haroo kabaaraa jettee maqaa itti baafattee jirti kabaaraa jettee maqaa biraa itti baafattee jirti adaal jechuudha haroo amma kun olaale nuyi haroo amma haroo kokkoo sagarsiimoo haroo isuma keenya kan haroo uranee salaamaa kana gartee bakkuma dhiyoo lolli akkasitti wal godhe sana gartee kabaaraa jedhanii maqaa itti baafatanii jiran waan si ajaa'ibu lafi kun haroon kun lafa oromooti lafa oromoon itti tikfatu uraneessaati mana barumsaa achirra ture dur lafa oromoodhaaf mana barumsaa uummanni oromoodhaa achirra baratuu ture jechuudha gaafa duraanii darge achirratti barsiisuu ture jechuudha yoo achii buqqisan jechuudha manni suni eegaa haati isheen ta'e buqqa'e ammallee bakki sun ni jira jechuudha bakki mana barumsaa sun ni jira jechuudha lafa oromoodhaa akka taate beekamaadha maqaa kabaaraa jedhanitti babbaafataniiti amma lafa keenyaa jira jechuudha lafti sun lafa tana waan nu eeggatu ni jirru qawwee tana qawween tu yoo har'a ummata kanarraa hiikamtee inni amaaraatis gadi bal'ifataa inni affaaris oli bal'ifataa walakkaa tanaa oromoota kana buqqifnaadha wanni biraan jiru amma kaabeenonni deebiin isaa si deebisuu yoo ta'e jetteen seerri jira seerri addaan isin eegaa siin jedhu fakkeenyaaf yoo seericha gaanti seera isaaniiti malee seerichi waan nu dalagan qabu nuti nurra dalaguu jira amma uchurruun deebisin seerri in eegataan amma hallayyaa fi uchurruun deebisin maa xiloon deebisin amma akka uraneetti bakka biraa qubatuun hin danda'amu hegeru ganda isaanii durii sanii deebi'an jedhanii fakkeenyaaf uchurruufaatti deebi'uun hin danda'amu amma seerri jira siin jedhan amma gaafa dura akkas jedhan amma kam jechuu jalqabanii wanni jedhan itti sii guutaa fi bara uchurruu bakka wal loliisaa waan ta'eefu achitti deebi'uun lola fidaa hin deebinaas hin jedhan boru ati urane salaamaa gadhiisee deemte hanga ta'e tokko seerri sii deebisa siin jedhu waggaa ati xiqqoo takka garaan si irraanfatu jalqabe wanta jedhan bakki kun bakka lolaati asitti deebi'uun qabdanii siin jedhanii akkasumatti biyya bahuun dhufaa jechuudha sirriidha akkasiin jedhani amma fakkeenyaaf haroo yoon hin kaafadhe haroo gadi lafti oromoo kabaaraa jedhanii maqaa itti baafatan uummata faariitiif beek amma haroo gadi yoo si ilaale amma haroo gadi lafti oromoo dhufu hedduutu jira gaafa lola daal bakki siraajeef dufaan itti wareegame akka gaariittiin beekamaan lafa san laga tulluchee jennaanii akka gaariittiin beeka lafa san sanumaa gadi lafti oromoodha lafa dirree kanaatiimi kanaafuu amma ol dhufanii haroo kana haroo gubbaa dhaabbatanii kabaaraa jedhanii maqaatti moggaafatanii har'a maali kana godhuun isaaniidha qawwee tana hiikuun waan sii fiduuf jira bar qawwee tana yoo hiikan lafti tuni namni maqaa dhahu hin jiru nuti immoo sabichi keessa jiru kuni hanga xiqqaadha akka oromiyaatti mee lafa bal'oo yookaan walii dirmatee wanni jedhu miti gaantee dalagaa dhiiranna malee silaan beekta amma sana irratti qawweewwan isaanii hiikkachiisaniif uuma kanaaf malee waa biraatiif miti qawween tun immoo haalli itti hiikkataa jirtu tuni haala dur itti hiikkatuu jirtuuni miti haala addaatiin kan hiikkatuu jirtu amma fakkeenyaaf qawween dur waggaa hiikamtu qawwee lama qawwee sadii akkitti hiikani suni tooftama amma jedhu kun itti fayyadamuu jiruuni sibsa baadha kan waaman walgahii waamanii walgahii tana gaa fuudhanii warra qawweedha kana waamanii qawween ogguramte qawwee ishii keessaa itti haajaan sama luqqifatanii kaasaniiti amma kaasanii ati gaa dhaqxe qawween xiyyameerruu jette qawween tantee gimgamaa qabdi boru deebi'ii siin jedhan ammallee gaafa biraatti deebita
deebii ma siin jedhan ammallee gaafa biraatti deebitaa deebii ma siin jedhan silaa beekte boru sanuu deebitu eega isaan immoo boru gadi silaa qawween tante isheen ta'e siin jedhani abdii kutadheetuman gala akkasii miti bulchiinsa gandaa birri 500 kennitaa isa kaadiree isa kaan birri 1000 kennitaa isa kaan waan si ajaa'ibu qawwee tana irratti nama qutiyoo gurguree qawwee tanatti fixeen beeka akkam jedha nan baafadha silaa qawwee silaa qutiyoo san gurguree qawwee haarawa bitate yoo hin danda'a akka gaarii danda'a inni bahaa jedhaniin borus 500 achittis 500 asittis 1000 achittis 1000 akkanatti daaraa uummata godhan qawweenis fuudhamee osoo qutiyoonis gurguramee osoo qawwee jiddii beekumaa miti tooftaa akkasiitiin qawwee uummata guuruu jiran amma fakkeenyaaf yoonis sii kaase ijoolleen tokko kuno amma kan Saudi Arabiyaa kana keessa illee jiranii irreedduun isaanii garuu biyya jiranii gaafa qawween 15 hiikamte jirti. Qawwee 15 bakka tokko sun egaa gaafa zabanaa wayyaanee sani haalli hiikaniin akkamii ijoollee suni waa addaadhaa akkana gaafa lola Affaariidhaa laga amma Haroodhaa kanatti habbaatti qawwee waa walitti dhahaniiti. Ofii walitti la ummata Affaarotaa kana akkasitti ree namtichi kun adaaltichi tokko waan tuqameeti amma eegasanii namni qawwee sanatti dhahame dhabamee adaalootinis himne qawween sun akkamitti wanni jette si'ete adaaloonni sunillee namatti dhahan beekan qawween sun haalitti qabamteen akkami gojoba takka tuufe gojoba takka namarraa kufe waa si ajaa'ibu luqaate gojobattii san qabataniiti boolis xaabiyaa dhaqanii ni jiran Afaaroonni gojobni kun kan irraa kufte ijoollee Oromoo tan gojobattii san boolis xaabiyaan dhaqaniiti ban gojoba tanaa eenyu jedhanii gaafatan guyyaan dhiiranii gojobni suni waqtii lolaa san kufte gaafa lolaa san kufte akkashiin gaafas kufte uummanni quba qaba kaafataniiti geessanii jiran namni gaa gojoba ofii beekaan nama ganda tokkooti nama dugda tokkorraati gojoba kan keetiyoo jedhan har'a gojobati eenyu nu beeka amma gojoba tana boolis xaabiyaa geessanii gojobni sun teessee baatii sadiin booda gojobattii san as baasanii ganda Uranee Salaamaa sanitti gojoba tana abbaa beektanii jennaan gojoba abaluuti jedhanii. Ni waan gaafatamtuuf hin beeku. Ni waan gaafatamu. Barti siyaasaatti deemaniini sila ugaan hojii sadi geenye irraa beeke. Gojobattii saniini dhaqanii namticha san qabatan nama tokkicha qabatanii beeke. Nama tokkicha qabatanii fuudhanii hidha qawwee irraa fuudhanii. Dabaddabanii eenyu abalu amma badiin Affaarotaan qawwee walitti dhawu badiin gaatanuma Affaarooti immoo gojobattii kuufte sani fudhateera gojobni tun kan luqaatu jira dafteetii beeka garuu isaan bakki qawwee walitti dhahan kuni Oromoo keessatti habbaadha siinii jiru bara haroo olii bara habbaatti qawwee walitti dhahame kana Affaaroonni akkamitti kasaashe warra nama kasaasu ta'anii Oromoonni immoo kasaasamoo ta'an egaa mirga isaaniiti gaanti humna abbaa irreetiin deemamoo akkam akkam zabanuma sanii miiga qamadii itti guuranii wanniidhaan uummata wanni godhu tura egaa akka ajaa'ibaa jiraachisuu jiranii amma yeroo inni jedhu isaan waan akka hin taane bara amma maal ta'an ofumaan nurra duulu jira hidhachiifamanii nurra duulu jiran ammalleedha amma akkasitti takka lama jedhee namni 15 sun hidhame qawween sunillee qawween baateen jirtu nama 15 Affaar loltan jedhamu san guutuu hidhatan guutuutti hidhannoo guutuu wajjiniin qawwee wajjin isaanis hidha nama jecha jaha hidhamee bahee jira kan qawween baateef nama lama bichaan shakka qawwee sun kan baate maaliif jennaan sanuu maqaa ittiin jiruutiin kun immoo warra qawwee isaatiin illee wanni jedhame qawween immoo kan nama biraatii beeke qawween sun illee kan nama biraatiin jirtu qawwee isaadhaan nama naqan qawwee nama saniitti illee akkasuma isheenti jechuudha fakkeenyaaf qawween kan ta'e taatee yoo nani qawwee tana qabadhee guyyaa san jiraadhe itti na yaamanii qawwee tan ta'e badii hidhamtee ittiin jedhanii qawween isheenti jechuudha akkasitti ree zaman akkasiisan akkasi guuruu turan jechuu qawwee har'a immoo har'a deemuu jiru kuni kan uummata hundaati waan kana immoo uummanni keenya irratti hubatuudha qaba hubannoodha waan kana gadi keessa fageeffatuu qaba maaliif jennaan boru har'a uummanni amma mana irratti diigame kuni yeroo laga nuti wala qarbina obboleeyyan ilmaan abbeeraniiti nuti ganda tokko yeroo har'a mana aggaa dhufanii haadhatii irratti diigan haadha yatiim irratti mana diigan yeroo boru ija kamii wallaalla gara jabeenya hangam gahu yeroo ani wantu na ajaa'ibu wayyaanonni abboota irraa baran sirrii miilas kutan zarraadiyyaadhaan keessas buqqisan sirrii
isaan kun isaan amma jiran kun isaan irraa baran isaan dhufanii duu godhanii humaa miti garuu ilmi lagaa ilmi dawwee ilmi hartummaa namni tokko yeroo mana abaluu haa diigamu jedhanii dhaqee waliin diigu qawweetu narraa fuudhamaaf ni beekna manni nama kamiitu akka diigamu akkam feene ni beekna qawweetu narraa fuudhamaaf tokko lammaffaa hegeruu abaluu caatee nyaachifamee namoonni jiran warri garaan bitamanis ni jiran biyya fedhee ni jiran nama garaan bitamu isaan san hanga barbaade ta'u qadri tana yeroo kaan gara jabeenya akkamiitu uummata keenya irratti barsiisan isaanuu kuma goromsi harree wajjin oolu dhufu baraayidhan san waan taane nama keenya barsiisan waan hin malle jechuudha nama tokko yoo lolee fakkeenyaaf ammaan dura shiftaa yoo jennu immoo shiftaan kan beeknu nuti kan uummatatti shaffate nama arge dha'u kan nama takka waliin beekne kunniin amma mootummaa walolanii kan qawweessin irraa fuudhamaa kan hidhamtu kan akka sajjeeftanii ammaan dura bara tokko bara lama hidhanii gadhiisan bilaashitti hin hidhamtu jedhanii maataa isheenan maqaatti hamma barbaadanitti kennan amma kun egaa abbaa maqaati jenne kalaas bosona jiran isaan manatti hafan jaartii fi ijoollee xixiqqoo manatti hidhuu maal kana gara jabeenyummaa kana eessaa fuudhettee yaadanan keenya akkamitti kana maalum jedhanii yoo amansiisan kuni wanni kana dalagaa jiru ummanni keenya wallaala keessa galee jira maal sodaachisa qawweetiin qawweetu nurraa hiikamtiidhaan dhaganii ummata keenya irratti shira dalaguu jechuun kun yakka guddaadhaan jiran akka kiyyatti kanammoo godhuudhaaf sila nami kanarraa nama loluu qabu abbootiin gandaadhaa jiranii kan akka abbagaar kan akka sheekoleedhaa kuni silaa ga'amma ummanni kuni dura bu'anii dhaabbatuu qaban turan maaliif jennaan gaafa amriin jabaatee lolli dhufe ummata sani kan itti isheenu silaa hundinuu walumaan beekna har'a gaafa qawween tun ummata kana guutuutti hiikamte isaanis gadi bahanii dubbatuu qaban gaafa manni kun diigamu hoo maaliif callisan isaan manni kun laga kan diigamuu jiru yatiimirraahi xayyib ummanni kun bosona sheenee jira ummata kana fuudhaadhaan kan mana irra diiguu jiran ummanni kun waggaa 18 oli seerri kan jedhamu nama waggaa 18 oli abbaa fi haadha ittiin gaafatamanii kan jedhu seerri duniyaatu mootummaan diimee haa barbaadatu tiin ummata fuudhuu hin dandeenyu yoo jedhe bosona jira mootummaan diimee barbaadatee haa fuudhuuti ummata fuudhuu hin dandeenyu yoo jedhamu hawaasni hin danda'a kana fuudhanii sababii ummata tokkootiin namni lama waa dalage jechuudhaan bosona sheena jechuudhaan hawaasa guddaa irratti mana diiguun kun yakka guddaadha garuu waan kana osoo irraa qoratee barbaachisaadha namni waan si ajaa'ibu keessa guyyaan kun hin darba amma ijoollee nama bosona jirtu tuni biyya san keessa hin baane achuma keessa jiran nama mana isaanii diiga beekan akka gaarii beekan jechuudha kaabinee haa ta'uu bushiisa gandaa haa ta'uu isa qawwee qabatee deemu haa ta'uu nama mana isaanii diiga guutuutti beekan achuma keessa jiranii dandeettii rabbi isaanii kenneeru kana rabbi isaan haa gargaaruun jedha hin dubbanne xiixiin jenne maali jennaan isaan wallaalaan godhan nuti wallaalaan ummata kanatti hin dabalamnu jechuudhaan dhiisaniituma jiraatu jiran hawaasa isaaniiti tokkoffaa hawaasa isaaniiti isaanii wajjin jiraatan nyaatanii dhugan irraahi garuu mana keenya diiganii jiranii ummata kana hin dhiifnuu dhaqeetin waan mana keenya diiganii mana isaanii gubnaa hin jenne dandeettii guddaa qabani kanaafuu ijoolleen kun gargaarsa guddaa ummataa wajjin godhuu jiranii rabbi isaan haa jabeessuun jedhan garuu akka mootummaatti silaa har'a ummata waliin naqanii ummata gurjaajeessanii silaa mana keenya diige mootummaa dhiifnee ebaluu faalullaa akkasii jedhanii akkasaan ummanni lachuu walitti ka'ee warra ummata miidhu jedhanii amma nama tokko hin arganne isaan hin arganne nama tokko hin arganne namni tokko hin qabamne ijoollee gaafa ishii duraan qabamte san maataan akkasa waan si ajaa'ibu keessa warri abbootii amantii siin jedhu gaafa ijoollee sun qabamte qeerroon duratti karaa hiite gaafa ijoollee sun qabamte akka ijoolleen tun ol hin dabarre jedhanii duratti karaa hidhan warri amma haala sheekolee haala abbagaar jedhanii biyya keessa jiraatan kun dhageesse isaan dura deemanii makiinaa ambulaaksiidhaan dura deemaniiti karaa bansiisan inni deebiti ijoolleen tun inni deebiti jalaa banaa jedhaniiniti amma nan beeka jechuun amma manguddoota san keessa nan beeka isaan maqaa dha'uu hin barbaadu akka gaariitiin beeka jechuun nama biyya kiyyaa nama ganda kiyyaati isaanuma faatu kan nuti amanannu namni kun nama nu uliitii yoo wal lolle isaantu kan nu araarsu yoo namni wal ajjeese gumaan isaan irratti kan deemamu nama akkasii san faatu isaan dura deemee karaa banuuf jira jechuudha gaafa ijoolleen tun dhiyoo qabamte goyyomsanii laali federaalli duraan hudduu duubaan ijoollee fe'ee makiinaa irratti qawwee irra logomeeti kan deemu isaan ambulaaksiidhaan dura deemanii
qeerroo karaarraa karaa bana hin deebiti ijoolleen hin deebiti jedhanii karaa bansiisa waan si ajaa'iba. Duuba waan akkasii kan hamma yoom dhiiroo namni keenya kana naqqa'uu qaban. kana gaantii namni keenya of baruu qaba. Hin dandeenye bulayyan kiyya nuti hin dandeenye. Isaan gaafa nu cabsatuu fedhan manguddoo fayyadaman. Haaluma biyya keenya kanarratti barkuu waan gizemarraa isaanii hafe. Gaafa nu cabsatuu barbaadan uummanni gurjaajee isaan baqateemi manguddoodhaan kan fayyadaman. Nuti immoo manguddummaa kana biran dabarru. Aadaa qabna seera qabna. Manguddoodha jennaan namni keenya seera manguddoodhaa cabsuun fedhu. Kanaafuu manguddoo fakkeeffatanii nu dura deemanii. Amma hoo manguddoo sun gaafa nuti miidhamnu maaliif callisaa? Gaafa hawaasni kun miidhamu maaliif callisaa? Rakkinni tana maaliif nu dammaqiisa dhafa? Dammaquu qaba gaa namni. Kanaafuu warra biyya keessaa kanaan osoo xinnoo takka dammaqanii wanni jedhanii silaa namni biyya keenya keessa jiru beekte akka nama biyya alaa kanaa miti. Miidiyaa adda addaa kanan argu keessaafuu biyyi keenya sun biyya baadiyyaati. Dammaqiisa jabaatiin jirre garuu warri inni asii gale hoo warri biyya alaatii galee haala biyya hundaa biyya kuni akkamitti callisa dhiiroo nama biyya kana keessaa galee mana diigan beekani nama laal biyya alaa kana keessa laal namni gaafa san ani qabsaa haadha jedhee miidiyaarra bahee iyyuu ture har'a galee mana biyyaa diiguu jira nama akkasii faadhan beeka. Hin gaafattanii isa rakkoon kee maali? Mana diiguurra maal argatta? Ayidiloojii kamii qabatanii mataarra? Mootummaadhaa siin jedha laali. Mootummaatu ajaje qawween irraa fuudhamtiidha. Waa biraatii miti. Dhiiroo qawween tu yoo fuudhamte qawween badhi baala kaawwamte biyya dawwee keessa. Qawwee yoo fi qawween mana takka keessa qawwee 5 qawwee 6tu jira. Qawween 1000 jirti. Dhiiroo sodaa qawweetiifiin hawaasa kiyya garaa booressa. Lakkoofsanii beekanii bara aafa yookiin eeyyama duraa san barreeffama duraa gaafa qawwee dura barreessan isa amma amataa lama sadii irraa darbe kanaan gaafa duraa san qawwee rooni salaamaa kophaa hangam barreessaniira. Sirrii beekamtuudha. Himuutu beekamtuudha qawwee waan waraqaarra baate waan dhaqanii waraqaarra baasan qawween gaafa waraqaarra baate qawween guutuun harka isaanii jirti. Tana qawween aslan qawwee miti waraqaarra baate akka kan mootummaa taate hawaasni nu beeka. Maaliif jedhan yoo humnumaan qawwee xiyya hin kennu garaarra najjetanii haa fudhatuuti yoo jedhe malee qawween eegaa dhaqxee biiroo isaanii sheentee waraqaarra baateefi akka gara feetetti ishee ajajanii yoo fedhan irraa fuudhanii yoo fedhan irraa fuudhanii gurguratan beekamaadha kun. Ittis ajajan ati qawwee qabdaa kottu. Eegaa akkasiin jedhan har akkam kunoo nama keenyaa mi asirraa kaasanii kan eessa baasanii kottu zabiibuli jedhanii qawwee qabdaaf. Kan qawwee hin qabne sun yoo taa'ee jira mana isaa. Kan qawwee isaadha waraqaa hin qabne yoo taa'ee jira mana isaadha. Qawwee matan asla waraqaarra waan baafamte guutuutti ishii beekan. Kan kaleessa baatee kan har'a baatee miti. Guutumatti harka isaanii jirti sun. Kana hoo kanuma malee qawween guutte. Qawween biyya keenya keessa waliin sobnu. Qawween diinqa takka keessa qawwee 5 baha. Bulantu har'a qawween tuni narraa hiikkattiidhaaf. Maaliif mana kiyya dhaqee diigaba mana obboleessa kiyyarratti diigan. Barbaachisaa miti. Kuni wallaala guddaa. Tayyib kana godhuu dhabee hoo mee qawwee matiyya tole qawwee mee hin dhiisu jedhe hawaasa irratti walii galee lakkiin mana kana hin diignu mana hawaasa irratti hin diignu nuti. Amma rakkoon jiru sani hawaasni walii duugalee jarri sodaata. Amma kan dhagahetti fakkeenyaaf hartummaatti eega waa'ee dawwee kana dhagahanii dubbiin hedduu gaddisiisaa ta'e mana diiguu kana ajajanii didanii jechuu dhagaye. Didanii hatta bulchiinsi gandaa ani borurraa qabee dalagaa keessan dhiiseera mani yoo diigee mana ajjeesanii jee dhiisan jechuu dhagaye. Eega sila akkas ture. Har'a laali gaafa duraa san. Kadawwee kana immoo garagalanii gaafa dura uummata waa tokko hin galle jira. Gaafuma tokko diigame gara ganama gaaf tokko. Gaaf tokko mana 20 meeqa ajoo caqaarraa akkuma kana mana 6-7 magaalaa Booraa mana meeqa diigame. Mana 4-5 magaalaa Booraarraa mana 4tu diigame qorqorroon. Dugda uranii salaamaa gadi mana 24tu diigame. 24 hedduudha. Mana hedduutu diigame. Kana guyyaan itti qabamee jira hawaasni quba qaba. Waliigaltee madhabe malee. Waliigaltee dhabame malee hawaasni quba qaba. Guyyaan qabameefii jira. Sodaachisanii duraan sodaachisanii qawwee irraa guuranii qawween teessan yoo mana kana diigaa isinii deebiti jedhaniiniiti. Akkasitti mana diigsisan uummata. Gaafa qawwee diigan kana hawaasni gam tokko gaafa mana diigan. Gaafuma qawwee fuudhan tana ejjennoon isaanii mana diigaa irratti. Gaafuma qawween fuudhamtu. Qawwee tana garraa fuune uummata kana dhaqanii mana irratti diiganii achi booda qawwee hin kenninaa fi uummanni hin jilbiifataa jedhanii sodaachisan. Hidhoon isaanii sani gaafa hidhan waan san hidhan. Kana godhuudhaaf immoo uummanni keenya qawwee
sila qawwee kuma dhibbaa fi shantamaan bitamu kana har'a qawween tun yoo ofumaa gadhiisan malee booraa keessaa qawween tun hin baatu hawaasni warra walii gale magaalaa suni magaalaa Oromooti magaalaa ganda baadiyyaati poolisiin ishiitillee poolisii Oromooti waan si ajaa'ibu ijoollema ganda uranii salaamaa san heddumaan irra dalaga warri kamisee irraa gadi dhufe nama 3 nama 4 yoo taate yoo uummanni walii gale qawween tunuu achi keessa waliin fe'amtu amma kana godhuudhaaf hawaasni maaliif irra walii galuu dadhabeedha rakkina nuti qabnu silaa har'a lakkii nuyi qawween teenya sin gadhiifnu manni keenya sin diigatu ijoolleen tun haadha yatiimi ijoollee muka timtoo taate dhagaa mootummaadha isinii barbaaddadha yoo jedhanii irra tokkummaadhaan ka'anii bakka mana diiguu sanis hin gaanii bakka qawween hiikamuutu sin qabu namni akka gaafa duraan gaafa qawween dhukkaate hawaasni gamaa gamanaa walitti hin dirmanne diina ofirraa qolatan akkuma sana osoo godhanii raatanii har'a qawwee gara dhaquun qabu uummanni sin diigamu kana immoo gaafi isaan bansharan gaafa kamii gaafi isaan uummata keenya cabsatan karaa hara warra osoo deemuuti mucaan tokko ganda kulkulaa biratti xiyyitiin dhaasilaaf dhagahuun dhabdanii federaalli mucaa san aduu guyyaadha akka re'eetti akka re'eedhaa xiyyitiin dhahaniiti aduu guyyaadha qawwee garaarra jetanii irraa hiikkatanii deeman qawwee irraa hiikkatanii deeman lagni dawweedhaa gaafa san maan ka'in dhiiroos gaafa sangaa shiftaa jira shaneet jira wattaadarri dhufuu fi amma xiyyaaraan dhaamuuf hin jiranii jira kanaaf namuuhu jara kanatu warra dhagahin tokko malee jara kana nu dhufe nu lola isa jedhuun namuu sodaatee mana manatti olola adda addaa oofanii yeroo qawween dhukka'e shaneet achi jira itti dhukkisamuu jira isin uummata kanatti maqaminaa yoo booda isaan kun qabaman amma guyyaa lamaan keessa ni lolamanii ni qabamanii maarroo tahanii isin ammoo itti makaminaa kana keessa sheentanii akka qawwee isinirraa fuudhamne ganaa baazuuqaa sheentanii nuun jedhanii jedhan akkas jedhanii uummata sodaachisanii olola hin taane haasaanii namni dubbii kana himee amansiisu kaabiiniin ganda bitameera jechuudha bitamtoonni wallaaltoonni caatiin bitame gandatti akkas jedhee uummata danaagaranii uummata keessa ajjeefamuun jalqabame ajjeefamni sun gara sodaachisa biraatti isheenuu jalqabe uduu gaafa san akkuma ammaan dura waraanni samminoodhaa gaafa dhufe uummatatti lola bane uummati lolatti bane tokko ta'ee lafaa ka'e gaafa san ijaarratanii lafaan qaban isaan hattoota isaanii gaafa san uummanni akkuma aadaa keenyaatti goora bahee iyyee qawween maali akkas ta'e nuti dirmadhaa jedhee walitti bahee uummata san kan harkaan qabee mutoota isaan godhu makkalaakayaa fi maanguddoon kamisee irraa dhufte achii baaftee oofte numa amma dubbiin asirratti jirtu ummata kana waliigaluu kan dadhabameef waliigalamuun kan dadhabameef isaantu bara lamman darban kana keessa maqaa jijjiirramaatiin hogganaa qeerroo fa'aa dhageenye hogganoota qeerroo fa'aa jedhamee warra ijaarameeru jira qeerroon kan dhiibamee boorkannaa fi burqaa buufamaa kan ammoo qeerroo mootummaa jedhamee ijaarame ati hogganaa qeerrooti ati akkasii jedhanii waamanii namoota adda addaa maqaa adda addaatti kennanii ijaarrataniiru isaan achirraa ka'aniiti maal godhanii amma akkanuma himanitti kinoo makiinaarra nu qabanii deemuu jiranii jedhama eessaas hin dhaqan nu bakka isaan jiran beektanii nuun jedhanii isaan jiran bosonuma kana jiran gaasumaan gadi isheenaa jennaan nu wajjin deemtanii ni deemna yeroo bilbilli nurra bu'ee nu dhaggeeffataniidha kan afaan oromoo beekanii warra makkalaakayaati kun nu dhaggeeffataniidha yeroo nu zoor jennee bilbila haasofnu akka waan isaanitti haasofnuutti fakkaataadha ofii bosona salluka takkaan gadi isheenna jedhan isaan asin gadi bu'aa hidhattoonni abaloo balufaa qabadhaati jedhanii warra biyya biraa irraa fuudhan asin gadi bu'aati fuudhaa jedhanii ummanni kaanis gadi gawra baheetuma ummati asii amma san arguu jiranii yoo gadi bu'uunis bosona buune walqixxan warri kunna isaantu sirri kutaa isaantu bosona beekaa asin gadi hin deemnaa jennee taataaqoota warra biyya biraa irraa dhufan akkasumatti ofirra shanyaane jedhan makkalaakayaan yoo loluu barbaade jarrinis ni lolla ofirraa jedheeti bosona isheenee loluudha ummata dhiibuu ummata dirqisiisu namaaltu balleessee jenna mee gara goolaba yookiin sa'aatiin keenya dhihaatutti yoo deemnu maal tahuu qaba qeerroon walloo akkuma qeerroo oromiyaa biraa akka biyya biraa irratti namni falmatu jiru qeerroon oromiyaadha maal gochuu qaba qeerroon walloo maal gochuu qaba maanguddoonni wallooti dhaamsi ati qabdu mee gaanti ani tokkoffaa waan dhaamuu barbaadu akka hawaasa bal'aatti walii galteedha wal dhageettiidha wal dhageettii jechuun akkamii dabballee kaabineetiif waan adda addaa biyya keessatti deemaa jiru kana gurra irraa cufatanii waa'ee hawaasa wajjin akka bal'inaatti mari'atuu qaban hawaasni
silaa har'aa akkuma argatu kana gurjaajahee jira haa ta'u malee hangi tokko inuma jira jechuudha warri ijoollee saniif quuqama qabu warra mana diigame saniif quuqama qabu jira kana mana kana deebisanii uummataa dhaabu maaliif jennaan gurri hin darbaa seenaan hin darbu seenaan hin darbu garuu waan kana seenaa kana jalaa bahuudhaaf manni haadha yatiim irratti buqqa'e kuni deebifamee dhaabamudha hawaasni har'a yoo ka'e akkuma har'a diige sana har'uma ijaaree oola kanaafuu ammallee uummata saniif wanni dhaamu kana akkammoo bal'ina uummata oromootti uummanni dammaqee jira guyyaan har'aa kana mootummaa kana ofirraa qolachaa jira hunoo akka agarru kana karaa cufanii gabayaa hergee wanni dhorganii geejiba karaatti gubanii dhaabuu jiran jechuu ofirraa galii mootummaa dhaabuu jiran kanaafuu nuti yoo maal godhuu qabna uummanni walloodhaa maal godhuu qaba yoo jennu haate tokkummaa isaatiin nuti silaa teenyaafuu gizee jiraachuma barbaanna yoo jettan suni adda dhuguma nuti nama hin tuqnu nuyi nama tuquun feenu garuu nama nuti ofirraa hin deebifnaa yaada qabna garuu waan biyya keenya keessa deemu ofirraa qolachuudha qabna waan dhufee hulaanu dhufee diina hulaanu dhufee mulaanu irra diigu hulaanu irra dadhahu rafuun qabu namni ofirraa deebisuu qaba humni kun humna mootummaadhaa kana hin dandeenyu jedhama namni keenya hin danda'a maaliif hin dandeenyu yoo dhaqee irreessatti karaa hidhe akka gurguddaa karaa dhageesse makiinata darbuu hin dandeessu kilaashii qabna tola jedhe waliigaltee yoo qabaanne wanni tokko waan godhuu hin danda'u maanguddoo fi uummanni oduu wajjin dhaabbate ini biyya kana lolaattis yoo ta'e walloo yaa akka zabana durii irraa wal biyya kana gaafa lola bara keedhaaf seenaa yaaddata isa lolaa yoo ta'e dawween beekamaadha lolaa irratti ofirraa qolachuudhaaf kanaafuu diina hulaa sin dhufe ofirratti hin dhiisinaa waliin kenninaa wal kennuun barbaachisaa guyyaan har'aa kanas guyyaa walirra duulanii guyyaa namni tokkummaa godhatu walii galeeti akkasitti dhaamsan uummataa qabu kanumaa galatooma. Galatoomaatillee Hasan waan waliin turtee fi yeroo walloo akkuma fedheefuu kuni har'as borus hordoftoota keenya hundi kuni intahama jennee eegna ummatiin akka gaaf tokko waan kana itti beekee of beekee gara eenyummaa isaatti gara diina fuula dura dhaabbatu bifa kamiinuu haa dhufuuti diina ani oromoo jedhee nama dhufus ani oromoo jedheef diinan tahamu firan tahamu ani oromoo jedhee foon namaa nyaatu foon dhiigummaan qophaan hin gahu hamma gaafa eenyummaa isaa amanu hamma gaafa dhiigni nama hundaa walqixa tahu kan ebeluu sareedha kan ebeluutu dhiiga namaati jedhee warra addaan nuu baasuu deemu warra oromoo addaan qooduu deemu fuulatti dhaabbatuu qabna gaafa gandummaa jaaran gaafa jaarsummaa caatiin bitaman nurratti jaaran uduu gandi usuu dhabee har'a bakka kanan geenyu asirratti qissaa tokkoon sinii hima qissaalee biyyoota arabaa kana keessaa namicha tokkotu itti gaafatamaa sheeka yookiin sheeka kan jedhaniin isaan durii nama gurguddaa nama umrimaan guddaa sheeka jechuun jaarsa jechuudha sheeka yoo jennee gara biraatiin immoo aalima jechuudha haa ta'u malee amma sareetu ajjeefame sareen ajjeefamnaan nama saree ajjeese dhabanii dhiisan gaafa biraa horiin oofatamee mee waa'ee horiin oofatame tan akkam goonaa jennaan ijoolleen gaafatte jaarsa gaanni gameessa nama beekaadha jedhanii nama saree ajjeese barbaada ajjeesaa jedheen yaa abbaa keenya amma ka saree dhiisi sareen takka horiitu nu wala oofatame jennaan ani tan isiniin jedhe tanuma na dhiisaa jedheen gaafa biraa intala durbaa beekamtuu mana isaanii jirtu fudhate jarrumti sun jaarsa bira dhaqanii amma ka teenyaafuu ka addunyaa bira dabarre ka kabaja keenyaa ka mana sharafa keenyaa ol shiyante akkam goonaa jennaan nama saree ajjeesse san ajjeesaa jedhe yaa abbaa keenyaati maraattee kalase kana booda yaaduu dhiiftee jedhanii ani yoo dubbii kiyya dhageessan nama saree ajjeesaa ummanni mee umaa miti gadaasaa beekaa ture amma yoo jaarsolellee waan inni jedhe kana goona jedhanii qoratanii sareen akkatti du'ee fi eessatti akka du'e ijoollee warra ebaluutu ajjeese warra akkasiisantu ajjeese jedhanii himameeraa fi achi dhaqanii dhugamatti nama saree ajjeese irra gahanii nama saree ajjeese san gaadanii ajjeesan namni saree ajjeeses kan horii oofes kan mucaa durbaa fuudhes adda adda garuu gaafa sareen irraa duute akka isaan humaan finne arganii horii oofatan gaafa horii oofatanii humaan fidin dhaqanii mucaa durbaa fudhatan
amma gaafa saree nama ajjeese warri sunii jedhan nama saree ajjeese jedhanii deemanii ajjeesanii nama saree ajjeese sareen keenya du'e jedhanii ajjeesan mucaa durbaa butamtee fi horiidhaaf hin dubbanne garuu saree ajjeese jedhan warra saree ajjeesanii kan nama saree ajjeesan warra horii oofatee fi sharafa isaanii mucaa manaa fudhate akkam akka godhan beekamaadha gara maanguddummaa seennaa jedhan achi warri horii oofate maanguddoo laga meeqaa fudhatee horii fidee dhufe deebifnee lola tana dhaabuu qabna dhiifama sin gaafannaa jedhanii qaxaamanii deeman ka mucaa fuudhan itti gaafatamaa gosaa warra meeqa fudhatanii dhufanii nuti sharafni keessa sharafa keessanii mucaaleen dogongorte yeroo wadalloonni yookiin qeerroonni deemanii badii balleessan gaa jechuudha amma ka barbaannu lolan miti dhiigan miti ummati kun yookiin humnan qabu beekaa namuma saree ajjeesan isaan amma ka barbaannu mucaa gosa keenyaatiif mucaa teessanillee ni gaafanna isin warra jajjaboodha durii humnaan gosinillee kan jajamu mucaa gosa keenya kana keessa itti gaafatamaa gosa keenyaa kana sheekal qabiilaa jedhanii isaaf sin kadhanna ka dogongoraa ni qaxaamna hamma barbaade jedhanii nama saree ajjeefnaan gaafa saree ajjeese usnaan balaan meeqarra geesse gaafa nama saree jalaa ajjeesan hunduu dhuftee deebitee fi jechuudha kana jechuun gaafa takka se rukutan yoo zim jette lama rukutamu fi sadii rukutamu fagoo miti har'a yoo usamee dhiifame boru wanni kanarraa dhufuurraa wanni hafiisa qabu hin jiru yookiin kanaa wanni kanaa olii hin dhufu jettanii hin amanina boruu mootummaa malee namni biraa yookiin hidhattoota mootummaa malee qawwee qabatuun hin ta'u jechuun ni dhufa boruu qawween kan mootummaatii isin qotatanii buluu malee jedhanii waan meeqa jedhanii akkuma ammaan dura yaadi godhaa turte achi booda murteeffameera isin kana booda godina akkasii wanni jedhamu hin jiru warri gosi keenya Wallaggaa fi Boorana jettan achi gala warri kaan naannoo kan Amaaraati jechuun ni dhufa kunin dhufu wanni hin jenneef takkallee hin jiru baaga haadha yatiimirratti mana abbaan ijoollee dhiisee du'e mucaa tokko mana kanaaf mootummaa bira deeme jechuudhaan kan inni qabamee mana hidhaa jiru haadha mucaa irratti yatiima irratti mani akka diigamu namni murteessu afaan keenya haasee baaga ta'e wanni kanaa oliitis akka dhufu beeka kanaaf qeerroo walloo nuti dhaamsi keenya sumarraa waan isinii dabarsinu maanguddoota keenya sheekolee keenya kabajni keessan guddaa ammallee duraanillee kan tanaa olii gurguddoonillee numa hiikkatu turte tunis hiikamuu numa dandeessi jennee yaadna kanarratti wanni jennu da'uu barbaannu yoo jiraate warri biyya bushina jettanis warri maqaa qabna har'a jettanis akka dukkanaa'anii hafu boru aduunni baati warri kalee mootummaa irra ture har'a hin jiru beeka isinirra jaboo turan isinirra hamoo turan isinirra bara dhibba bushina jechaa turan har'a garuu eessa akka jiran yaadadha boru isin kana ta'uu dhabuurraa wanni isin ittisu tokkollee hin jiru abboolee keessanii fi haadholee keessanii mana diiguu ajjeesuu hidhuu karoora bara hedduudhaaf wallo jilbiifachiisuuf kaahame yeroo teessan keessatti hojiitti hiikamuun kuni fafa guddaadha seenaa jalaa sin baatanii dunia matanarratti du jirtanii ka gaafa duutanii rabbiin sin gaafatuun ala dunia matanarratti rabbiin harkatti sinii kafaluun ni mala tanaaf of eegaa of yaadadhaa gara qalbii ofii deebi'aa jedha biyyi keenya kanaaf galatoomaa waan nu hordoftanii fi akkuma beekamu maddi nageenyaa qeerroowwan adda addaa mari'achiisuun waa'ee walloo waa'ee oromiyaa bal'oo mari'atuudhaan hojii adda addaa hojjetuun ni beekama har'allee kan isin waliin ture ani Ahmad Ibraahimii akkuma kana saahibii kiyyaa Hasan qeerroo dawwee harawaa yookiin urree salaamarraa argadhee har'a waa'ee tokko waan hedduu natti haasa'ee wanni inni haasa'uun barbaanne hedduutu jira hanga maatii bira gahee wanni meeshaan guurramuun wanni addaa rakkoon hedduutu jira garuu akkuma bal'inaa haasofnee bira dabarre akka baraa bushataniiti gaafa guyyaan gahee haasa'ani kanaaf galatoomaa isin jenna assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh